gana hafte gana tashiroye nafte gana hafte gana ashama kabajamtoota fi hordoftoota keenya irra walitti dachaanee jirra barattoonni walitti deebi'ee hawliyaades walitti dhufee wal ziyaaraa biyyarraa walitti dachaanee arraan tana kunoo doormii keessatti argamna yuunivarsiitii Odaa Bultumitti argamna egaa obbo Fuad mee walitti deebi'uu keenya kana maal si dhagama? Anakka mataa kootitti baay'een dhiphachaa ture gaafan kophaa ture. Dhugaa dubbachuudhaaf musaafirummaa teenya tanaasiin shiroo fi kaaffee waliin dhandhamaa waliin as jiraachuu keenya haalaan na gammachiisa. Akkasitti kophaa jiraachuurra kanaatu irra haalaan na gammachiisa akka mataa kootitti. Egaa obbo Masfin mee ati yoo mee maaltu si dhagahame walitti dachoo keenya kana walitti deebinee tokkummaa keenya kana deebinee jaalaltee keenya kana deebinee akka wajjin jiraachuu keenya kana maal si dhagahama? Galatoomaadha akka mataa hiyyatti an baay'een akka gibbii kanatti illee ijoollota waliin turre waggaa darbe waliin turre hedduu takka yaadaa ture akkasumatti as keessatti jireenya as keessaa kana nyaataa dhugaatii qofa ta'e haala jireenya sooshaal miidiyaa as keessa waliin addunyoota waliin jiran ijoollee Itoophiyaa guutuu waan ta'eef namni kun akka Itoophiyaa yaadaa ta'u yaada jaameet akkuma beekamu gizee yuunivarsiitii akkasumatti illee ijoollota garaagaraa naannoo garaagaraa irraa dhufan. Hagamatti yaadaan bilbila walaa turre arrammoo qaama walagarree as keessatti waliin jiraachuu keenya baay'ee natti gammadeera. Haalli waliin jireenya barattoota Itoophiyaa kana baay'ee natti tolee baay'ee na yaaddeessaa ture hanga as dhufutti. Gammadee jirte jechuudha. Shiroo ta'eetis yaaddee jirte. Kanallaan shiroon xiyyamaa gaa ardarraa dandamee ture. Dandamteerra? Akkasuma dandamee. Ati yoo furee dandamtee jirta? Shiroo akka ajaa'ibatti dandamee. Walitti deebuu keenya kanaaf maal si dhagahamaa jira? Walitti deebuu keenyaaf hedduu takka gammachuu hanga nan jaamne gammachuu guddaan dhagahame garuu duraan dursee asitti wal arguu keenyaaf hedduu takka hin gammadee itti aansee jireenya gartee laayifii doormiidhaa kana ammaasii akkasumatti kaaffee akkasumatti walumaa galattuu jireenya as keessaa keenya barattoonni waliin turre kan hedduu takka giseen dhufu imaajineeshiniin godhe jechuudha waa'ee duraa waliin turre san jechuudha hedduu takka hin gammadee hedduu takka hin tasee jechuudha. Akkasumatti obboleeyyan kiyya barattoota duraa waliin turre arguun keessattuu barattoota riimidiyaalii waliin turre arguu kiyyaaf hedduu takka hin gammadee alfaabeetikaaliidhaan galle barana keessattuu akka bara eeggantaatti miti hedduu takka hin gammadee waa'ee gaafa riimidiyaalii turre sanii yaadadhe. Kaayyoon nama hundaa adda nama adda gugguuram isaa qofaan nu keessatti. Ingilizeenyaan barbaada. Ingilizeenya barbaadda. Mee akkanatti walitti dhufnee wajjin boharree wajjin bashannanuu keenya kanaaf maal si dhagahamaa jira? Baay'ee takka akkanatti walitti dhufnee waliin akka jiraachuu kana waliin akka nu barsiitii seennee bakka guddaa gahuu keenyaaf baay'ee takka gammachuun nu dhagahame arrallaa eegallee laakanallee subaatallee shoroodhaan gazeer fooritti itti fufnee Tashirolle nafte gana hafte gana tazer foris hafte gana hafte gana tashiroye hafte gana hafte gana tashiroye nafte gana hafte gana Wakka walin turra no eggada